Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabiyonto tafi hordoftoota keenya anu ammaan tana isaa deema Imam Ahmad Jirraa sagantaan teenya ammaan tana jalqabuudhaaf jalqabarratti kan nuuf dhiyaatu Ustaaz Raayyaadha. Ustaaz Raayyaan gorsa inni nu dhiyeessu wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sheeka kana umrii isaanii atursiisu. Sheeka maqaa isaaniitii walitti qabamne kana Rabbiin namoota akka isaaniillee moodela gaafatee as keessa Rabbi nu baasu Rabbi haa godhu. Alhamdulillahi si abbaan galataa namnati qajeelchite takka yoom jallataa kan nuyi taasiftee filamtu ummataa. Ummata Muhammad injala ummatota namni isaan hordofee caalaa ummatota manzumani yeroo baay'ee narkaa foggisee babbadee narkaa akka manina jalaa tatta'ee jira narrallee ilaalina ani garuu waan ani isinii fidadhee dhufe garuu urgufadhu malee asirraan deebi'u. Ya Allah mooticha gaarii galata kee yaa Ilaahi tika keetiin har'a geenye. Tika keetiin har'a geenye Ya Allah mooticha gaarii galata kee yaa Ilaahi tika keetiin har'a geenye tika keetiin har'a geenye Ya Allah mooticha gaarii galata kee yaa Ilaahi tika keetiin har'a geenye Ya Rabb alhamdulillahi tika keetiin har'a geenye Tawbata ummata nabiyyi rahmata utun dangaramin balballi tawbata lakin edakootiin dhiyaate fakkaata sanga babbate adulli taakaata fasaanni janate wal jibbaan jabaata duniyaadhaaf maraata fa inna lillahi astaghfirullah alazim lillahi hadara abboleessa maaliif taata gowwa karaa guddaa dhiiftee maamarsita gowwa jahannama keessaa toon qabdu quwwa khaalika kee malee maaltirraa si dhowwa daddafii toobadhu gara isaa deebii astaghfirullah alazim lillahi ammo rabbi argamaadha yoomillee nabamu kan kaatuma jiru yoo haarawan jedhamu abaditti afaadha abadiif nin argamu ofiin dubbataadha waasaan jiru qamu khaalikni garagaraa waatti nakkeeffamu of gahaadha inni wayitti naajamu inni tokkichuma qaroon qabu ilaahin astaghfirullah alazim lillahi ammoo jiraataadha duuti san nakkabu argaadha siinni humtuu sanajjabu dandahaadha inni kan saacitan qabu nama kana bare azaabni hin gubu jannata hin dhabu michuunsaa wallahi astaghfirullah alazim lillahi dhaamsan qabaa yidras risaala'ee yidras malikte amma afaan mariifamee wanaa asirratti hin dubbatamne banii ጀመራል ኢንሻአላህ ምናልባት አማርኛ እንጂ ኦሮምኛ ለማይሰማ ሰው السلام عليكم يا أحباب الكرام أبدأ لبركة باسم رب الأنام الله بفقاده سبتن دين الإسلام الحمد لله بل في ليل والأيام يا قنان ينقيت أبامان بسلام ونبيات الله صلاة السلام يورد باجونا إلى يوم القيام والطعم من تحت الظلام قال النسياق وحده نبي تكبريسو وحده لا إله إلا الله بتاده سببه دستور من الله قرآن ينقبه إنه مواددون يمكراربون واندم لا واندمو يمتساسبون بسلام سنة بكبار طلب سيتوابو لا إله إلا الله بتاده سببه يقدمت مؤمنون سرقت بأقبابه أحمد محببه السلطن وعجو وحده كان جالان ديمو وسيت دابدو وانا نبولي وانك يتلامدو وانا اندر جدي اما سيت ديبيادو
Akan Rabbi jecha hunda keessan jaalladhu Rabbi narga kan keessatti gubadhu Wallahi lubbuu koo sinirraan qusadhu amma lubbuun jiru isinin dagadhu nan dagati Rabbi jecha na yaadadhu خالقا كبيرا رحمتنا كدو يوننا رحمتي أبد سلبدو يا ددونا كدو خالق أرض السماء نتمنى لك بالسلامة اقرأ باسم ربك مكا ربي جبا ديني دوم إسلاما بكم سنجل كبا أمنتي بكم سنجل أبت جبا Amanti bekum sangga dapat jaba, amanti bekum sangga dapat jaba. Jalkaba ayan, jalkaba du femade. Kote bulan enjera ini. Enjera ini pun darasara, ini pun baratara, ini pun bersisara enjera ma. Tamsi maji ani kabu barnota kalian itu sakang jalan Aku ilmu Islam madda harash jette bafat kanati. Madda akadami a cikin sangon ne jira wasa kai wagadi da marufu aka na madini dunya wulibbe aka na university ke sai na makaban aka ga te egere kenya tis na minu koppa awasa kenya kanali siniti amada madin naib sitan gardi kuno madin naib sitame akuma ilmi islamatin tijurra kana maddi Madda harashi jenne makati baafanne kan akadamiidhaan jabaannee ni mul'anna waggaadii jammannu kana nama numa baafanna nama arraachitti hawwinu kana harruma asuma keessaa gadi ba'aa rabbiin itti nu haa baasu kan facaafanne nama guddina gaawwalloo argu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh